Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna amin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumti keessan bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Guyyaa har'aa kana godina Arsii Bahaa aanaa Suudee ganda Goojjamaa Nageellee keessatti kan argamu Bataskaana Baala Waldii jechuudha. Kanaan dura viidiyoo isaa isin hojjedheen ture jechuudha. Bataskaanni kun jechuudha waggaa 111 irra kan jirudha. Garuu akkuma argitan haala kanaatiin jechuudha kan jiru. Deeggarsa isin kanaan dura karaa adda addaatiin gootanii fi uummanni asii jiru taasiseetiin jechuudha. Amma ijaarsi isaa jalqabee jira waan ta'eef jechuudha. Ijaarsi isaa maalirra jira bifa haaraatiin kan jedhuu fi maateriyaaleewwan tokko tokko jechuudha kan bu'anii jiranii amma kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumallee dhumarratti kan inni isin ibsu waldaan Hafuuraa Tokkummaa Sillaasee biyya keessaa fi biyya alaa deeggarsa karaa miidiyaatiinis ta'ee karaa adda addaatiin gochaa kan ture. Ammas bataskaana kana bira dhaabbachuudhaan deeggarsa kan gochaa turee fi ammas gochuudhaaf karoora qabannee guyyaa irraa kan asitti argamnee jirra waan ta'eef kallattumaan maalirraa akka jiru bifa kamiin akka jalqabe waliin ilaallaa jechuudha. Jalatti deemna. Akkam jirtan? Akka jirtu? Jirtan? Yaa keessan jirra. Asirra geessan? Ishii kana maa gidduutti hambiftan? Tuni maalidha ishii? Barandaadha? Barandaadha. Selektii guutamaa jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kana baasuudhaaf guyyaa meeqa isiniif fudhate? Gamuu miti amma torbii kana keessa hin baafna. Torbee kana keessa fixan jechuudha. Waan qophaa'e. Torbii kana keessa hin baafna. Kuni keessaan bahu biyyee? Kuni tokkuma gubbaarraa hin qotama gimbaata waannoo jenne. Hin qotama ammaaf immoo akkanumatti waannoo jenne. Kuni akkanumatti ta'a booda? Booda gimbaata erga gana baame. Keessaa qotama inni. Keessaa qotamee kophaa ba'a. Ammaaf garuu gimbaataadhaaf akkanatti godhata. Iddoo akkasiin jalaan fudhannee jechuudha. Kullukkii meeqa ta'a amma akka walii galaatti? Lukkii 300 kassa. Lukkii 300 jechuudha. Qorqorroo 300. Lukkii 300 fi 4. 300 fi 4. Iddoo kun Maqdasiidha jechuudha. Maqdaa kun qeeqnee maayileetidha. Kutaa 3 qaba miti? Kutaa 3 qaba jechuudha. Baay'ee gaarii namatti tola. Ammaaf kanaan dura iddoo kana dhufne yeroo isin jirtan hojiin jammarre deeggarsa barbaachisaa ta'e miidiyaadhaaf obboloota keenya biyyoota alaa keessa jiraniif deeggarsa gaafannee turre. Ammaaf maaltu isin rakkisa? Maateriyaalni waan tokko dhagaan hin jira, xaxarri iddoo sana hin jira. Simintoonis kumtaal 60 achi keessa jira naan jedhaniiru. Ammaaf maateriyaaliidhaaf as chokkaa'eedhaan maaltu isin barbaachisa? Waan nu barbaachisu kunillee amma kan qotamee taa'e kun yeroo abbaa 16. Yeroo abbaa 16. Abbaa 16 nu barbaachisa. Innis yeroo waan hanqateef akkanumatti hafe. Ashawaan illee immoo hin gahu amma. Masarata kanaaf hin gahu jechuudha. Ashawaa feerroo. Ashawaallee hin barbaanna. Dhagaanis immoo baqii miti ammas hin hanqata. Hin hanqata. Dhagaanis ganaa bu'aa jechuudha. Walii galatti amma dhagaa dabalatee, ashawaa dabalatee, feerroowwan dabalatee baajetaan meeqa isin barbaachisa? Tilmaaman. Waan masarataa bichaa jechuudha. Waan masarataa akka masaranni isaa dhumutti. Baay'ee tanqata akkas jennaan garagaantiin kana guutamu jira qaama fakkeenyaaf kun oldooriin isaa. Kunis ganaa qotama. Keessi kunis qotama. Gimbaataan asirratti dhumaa jechuudha. Agarsiisa. Karaa oliitiin dhumachaa deema. Kun booda lafa ta'a jechuudha. Kun lafa ta'a asirra ta'a jechuudha. Manni asirra ta'a. Kuni kaa garagaantii nyaatama. Kun immoo biyyeen kun keessaa ba'ee ganaa garagaantiin guutamaa garagaantiin. Sibiilli immoo biimiin ganaa barbaada. Ganaa sibiila asirra zaraggaamee jira. Kanaafuu masarata akkasitti yaadna ta'e baay'ee gaafata. Miliyoona 1 fi walakkaadha oli malee gadi hin ta'u. Kanaa ol gaafata. Kanaa ol gaafata. Baay'ee gaariidha. Ammaaf hojiitti jirtanii hojii akka hin dhaabnee fi waldaan Hafuuraa Tokkummaa Sillaasee biyya keessa salas kan jiran ammaaf deeggarsa jechuudha. Ariifachiisa hojii akka hin dhaabne qarshii 450
deeggarsa ammatti isinii goonee kan deemnu akkaawuntii irratti kan isinii dabarsinudha jechuudha. Kanaafuu jabaadha deebinee isin laalla. Obboloonni keenya biyya alaas jiran dhagaa kan jirtan hundi keessan egaa bataskaanni kun waggaa 111 lakkoofsisee akkuma argitan jechuudha maqaanyaa irra ture jechuudha hanga yoonaa jechuudha. Bataskaana seenaa qabeessadha. Tajaajila hin qabu. Amma garuu bifa haaraa ta'eetiin jechuudha. Bataskaanni kun akka ijaaramuuf luukii 300 jalqabameera. Kun egaati akkuma isaan jedhan jechuudha asirratti 0 ta'a jechuudha. Manni amma akka amma dhaabbannu kanatti booda asirra dhaabbatamaa jechuudha. Kun feerroo baay'ee barbaachisaa, garagaantii barbaachisaa, waa'ee hedduu barbaachisaa, maatiriyaala barbaachisa jechuudha. Deeggarsa isaan amma gaafatan gatiin ogeessaa jira, tiraanspoortiitu jira, waan baay'eetu jira waan ta'eef yoo xiqqaate jechuudha. Kana qofa xumuruudhaaf hanga miliyoona 1.5 jettan. Haga sana gaafata. Akka hanga dandeenye immoo akka waldaa keenyatti egaa deeggarsa xiqqoo kana taasisneerra. Isinis immoo hundumti keessan akkaawuntiin deeggarsaa fi banamee jiru ni jira jechuudha. Akkaawuntii kanarratti jechuudha hundumti keessaniyyuu galii taasisuudhaan deeggarsa akka nu taasistan isiniin jenna jechuudha. Baankii Daldala Itoophiyaa 1,160 1,160 jechuudha. Gojamaa Qidus Baalawaldi Hintsaa Asarrii Komitee jedha. Koree keessaa tokko isaan kanadha jechuudha. Ani luba Qaasis Gizaachuu Mogosin jedhama. Egaa koree ijaarsa mana amantaa kanaati jechaadha. Akkuma kana dura waliin laalletti barsiisa dursa bootallee asin filannee ture. Eeyyama Waaqayyoo ta'etti boota kana filate jechaadha. Har'aaf nuti dhugaa dubbachuudhaaf abdii ilmaan kiristaanaa fi abdii keessan waldaa keessaniitti kan itti kaane jechaadha. Manni kun mana amantaa kun mana seena qabeessadha. Kanumarraa kaanetti dhugaa dubbachuudhaaf namni dursa aaxaba kanatti yookaan immoo mana amantaa kanatti bulu nama yoo xiqqaate nama 1000 oli lakkaawwamu jechaadha. Amma garuu deemamee nama 200 akkasoo ta'e jechaadha. Irraa manni hundi mana amantaa irraa foxxoqee haala amma argitan kanaan akkatti addatti kanaaf yookaan duubatti deebi'ee kanaaf jechaadha. Kanaaf isinillee kanuma beektanii yaa'u warroonni biyya alaas biyya keessa jirtanillee kanuma hubattaniitoo mana amantaa kana jammarreetoo fiigicha jiraachuu keenyaaf amma keessattuu itti deemnu immoo yeroo gannaatti deemaa jira. Keessattuu yoo xiqqaate ji'a tokko osoo hin gahin 15 keessatti wanti kun cufamuu qaba jechaadha. Lafichi immoo kooticha wannoo dhumaa wanta kiraakii dhumaa waan ta'eef kanaaf warri biyya keessas biyya alaas jirtan deeggarsi keessan harka afachuun keessan akka nurraa hin cinne isiniin jenna kanarra jirra jechuu barbaanneeti. Egaa isaanis koree yookiin immoo koree ijaarsa mana kiristaanaa kanaati jechuudha. Dadhabbii guddaa kan dadhabaa turan Garramuu Biraan kana geenyettanii yaaddani. Galanni Waaqayyo waaqoo as geenye jennee yaadne deeggarsa manuu godhamaa yeroon immoo dandamanne as geenye irra ammas immoo deeggarsa qaama dhimmi ilaaluurraa yoo arganne jennee harka isin jala qabachaa irra manni amantaa kun immoo waggoota 111 ol turee jira. Uummanni naannoo kanaallee uummata baay'ee dadhabaa fi baay'ee humnaan bulu waan ta'eef beeta kiristaanii kana ijaarrachuu hin dandeenye. Warri immoo kana laalanii nu deeggaruu barbaadan hundi isaaniitu maqaa Waaqayyootiin akka nu deeggaran gaafanna. Nullee immoo humna keenya waan qabnu afoo buunee ittiin hojjenna. Amma kana baasuudhaafuu akkuma ogeessi jedhetti gara qarshii miliyoona 2.5 oliiti amma kana baasuudhaaf lafa keessaa baasuudhaaf jechaadha. Immoo haaluma humna keenyatti wal qabate naannoo kanas ka jiru ummana naannoo biraatis ka jiru irratti kadhanna. Warri kana hordofan immoo hamma humni isaanii jiru akka nu gargaaran hin gaafanna jechuudha. Maqaan keessan eenyu? Abbabaa Taaddasa. Abbabaa Taaddasa jiraataa asiiti isin? Jiraata maasiiti. Bataskaanni kun asirra gaa jettanii yaaddanii? Aga amma kana abjuura nuti amma. Abjuu isin ta'e? Abjuu amma kana laaluunu guddaadha garuu ani illee kiyyaa amma gara 60 wayiiti. As nooraa turtan? Asuma nooree dhaloota kiyyaa ammatti fayyadamna waggaa kana argu amma gammachuu guddaa anaa fi miti ijoollee kiyya fudhu ga'ee jechuun barbaada. Baay'ee bareedan jedhan. Mee warra ala jiran deeggarsa garaagaraa godhan bataskaanota adda addaa ijaarsanii jiru. Maal jettuun uummata achi jiran kana? Garuu isaan ijoollee keenya isaan abdii isaaniitiin kaanenu malee abdii keenya miti namni keenya nama 200 isiinuu hiyyeessa qotee bulaan hiyyeessa lafan qabu kun qoraan guree bula kun nagadee isuma bula. Kanaafuu abdii ijoollee alaatiin abdii ijoollee keenya ala deemte isaan abdiidhaan isaan kaanenu. Baay'ee booddeessi itti fufa jechuudha ijaarsi kuni. Waaqayyo yoo jedhe fedha Waaqayyo yoo ta'e namni jalqabaa kan raawwatu kan itti xumursiisu immoo Waaqayyoodha. Isinis egaa jabaadhaa hawaasaas jiran sirriitti waa'ee bataskaana kanaa seenaa bataskaana kanaa waan beektaniif. Adda keenya miti isinis nu jabaadhaa nu hirmaadhaa nu gatinaa. Namni keenya baay'een jiru namni sochii godhu baay'ee nama muraasa. Kanaaf sochiin keessan isi wajjin jabaadhaan nu socho'aa alalee nu sochoosa bakka jiru nu sochoosaa ta'uu waan akka nu galma nu haa ga'u.
Anu ilmiidhaan gahuu baadhullee ijoolleedhaaf galma haa gahu garuu waggaa baay'ee fixaa saabuun ijaaru kun immoo amma sochiin gaariidhaan waggaan go'an kana godhuun bareeda. Amma immoo guuttabe waggaa marraa immoo kolonii jammaran bareeda. Kana sochiin keessan amma nu jabaadha. Isin ulfaadha barakata ijoollee alaa isin rabbi haa eegu. Harki isaanii nurraan qorini nu haa jiidhan nu jabaadha. Dabalataan obboleessi keenya taarikuun jechuudha. Koree waldaa Afuuraa Tokkummaa Sillaaseeti jechuudha. Guyyaa irraa kana bakka kana dhaabbatanii duraan jechuudha viidiyoodhaan argaa ture yeroo inni dhufee waa'ee bataskaana kanaa dubbachaa turetti jechuudha. Har'a immoo carraa argatanii nafaana dhufanii wanta sila kanaan dura karoorsaa turre maalirraa akka jiru kan gaafachaa turan har'a immoo qaamaan argitanii jirtanii mee maalluun jettanii asirra gaa jettanii yaaddan? Meeshaan guddaa galatoomadha. Yaa'u miidiyaadhaan ilaalaa turre malee qaamaan arginee hin turre. Yaa'u haalli irra jiru baay'ee nama gammachiisa. Yoo fedhaa fi eeyyama isaa ta'e gara fuulduraatis warroota keessa fi ala jiran hirmaachisuudhaan mana amantaa kana galma hin geenye jennee yaadna. Akka waldaa keenyattis obboloota keenya biyyoota alaa keessa jiran hundumaaf ergaas hin dabarsita. Ani akka kiyyatti ergaan ani qabu warroota keessa jiranis ala jiraniifis akkuma jalqabne kana amma mana amantaa kun xumuramutti akka nu gargaartan akka nu faana taatan jechuun barbaada. Dabalataan manni amantaa kun waggaa 111 jechuun baay'ee mana amantaa duraa jiran keessa tokko jechuun ni danda'ama. Kanaaf seenaa mana amantaa kana ilaallee mana amantaa kana akka ol kaasnu jechuun barbaada. Isa kanan jedha. Tole egaa akkuma argitan keessumattuu obboloonni keenya waldaa Afuuraa Tokkummaa Sillaasee keessa jirtan kanaan duras gargaarsa gochaa turtanii obboleessi keenyas kunoo gidduu keenyatti argamee ana biratti argamee wajjin deemnee kunoo daawwachaa jirra. Maalirra ga'e jechaa kan turtan sadarkaa kanarra geenyeetu jirra. Kanaan booddees immoo itti fufaa jechuudha. Hamma ammaatti galii isin walitti qabdan jechuudha. Guyyaa har'aa kana koree mana kiristaanaa kana ijaaranitti qarshii 450 kennine isaanis hojii kana akka itti fufsiisan kan jennu egaati. Guyyaa har'aa kana daawwannaadhaaf dhufneerra baay'ee itti gammannee jirra. Caalatti immoo isinis akka itti gammaddan abdii guddaa qabna. Lammaffaas immoo deebinee ijaarsi kun itti fufee nama lammaffaa deebi'ee argee isin agarsiisu Waaqayyo nu haa taasisu. Nagaadhaan turaa isin jenna.